Ani qal'oon hundeessaa maqaa keessiif deebiseera. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 waa'ee Haacaaluu waan addaa dhagaheen isiniif qooduun dirqame. Haacaaluu yeroo jedhamu keessa kootu na hin danda'u. Akka sabaatti waa hedduun irraa baradhe. Wanta hedduu keessa kiyya naquuqaniif goota furmaata deebiinaaf ta'aa turedha. Wanta addaa kana isinis ni jaallattu. Seenaa kana ni dinqisiifattu jedheen har'a isiniif qoodeen jira. Kan barreesse beekaa yaadataa seenessaa xiinxalaa Lalisaa Indiriisidha. Barreeffamoota Lalisaa Indiriis hedduu isaanii qophii kanarratti dabarseen jira. Gara fuulduraatti illee nan dabarsa. Beekaa Oromoon yeroo ammaa qabdu keessaa Lalisaa Indiriis illee isa tokko. Rabbi qubaa fi qubeesaa ammallee nuuf haa mirgisiisu jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Seenaa kana dhaggeeffattanii laayik otoo hin godhiin biran darbinaa. Sheer gochuun illee obboloota keessaniif qoodaa jecha kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isiniin dabarsu anillee gammachiista shoomeedha. Lalisaan barreeffama isaarratti akkana jechuun jalqaba. Haacaaluu Hundeessaan roga maraanuu dhalootaaf goota fakkeenya ta'ee darbedha. Tibba kana dhimma maqaa dhuunfaa gara afaan Oromootti jijjiiruu wal qabatee feesbuukii kanarra warraaqsa jabaatu adeemsifamaa jira. Sochiin kun garuu waan amma jalqabe miti. Galmee manneen murtii yoo itti dhiyeenyaan sakattaane waggoota 20 as warraaqsa walitti fufinsaan taasifamaa jirudha. Nama hedduutu kana raawwate. Gochi kun keessumattuu barattoota yuunivarsiitii biratti kan aadeffatamedha. Gara dubbii ijoo kiyyaatti isin deebisa. Warraaqsa maqaa Oromoo deebisuu jedhu kanaaf taatee ajaa'ibaa artistii Haacaaluu Hundeessaa bara tokko raawwate. Waraqaa qorannoo digirii 2ffaa kiyyaarraan isinitti himaa. Haacaaluu Hundeessaan gaaf tokko galgala akaakayyuusaa akka lubbuu jaallatu obbo Boonsaa Gurmeessaa argachuudhaaf gara qe'eetti galee. Akaakayyuusaa waliin taphatee haasa'ee yeroo gaarii erga dabarseen booda aduu galgala akaakaan isaa obbo Boonsaan seenaa tokko itti himanii. Innis akkaataa guddina isaanii fi roorroo bara mootummaa Haayile Sillaasee keessa dabarsan ture. Obbo Boonsaa Gurmeessaa sabboonummaa fiixee Oromummaa dhalootaa ittiin dhalatanii guddatanis gaaf tokko sababa haati isaanii tasa lubbuun darbaniif mufatanii gara Finfinneetti badanii. Finfinne erga ga'anii boodas carraa argatanii Kobir Zabanyaa Haayile Sillaasee ta'uuf leenjii seenanii. Haa ta'u malee garuu waan isaan hin eegnetu isaan mudate. Innis dhimma maqaa dhaloota isaanii jijjiiruuti. Hojjetaa Haayile Sillaasee ta'uuf dirqama maqaan isaanii gara Amaariffaatti jijjiiramuu fi amantaan isaaniis kiristaana ta'uu akka qabu itti himame. Obbo Boonsaan maqaa dhaloota isaanii kan ittiin haadha ofii yaadataa jiraatan bakki isaanitti dhabuuf dirqaman asitti ture. Jiraachuuf filannoon isaanii hojjetaa sana ta'uu waan ta'eef utuu hin jaallatiin maqaa isaanii kiristinnaa kaasanii. Maqaan isaaniis Boonsaarraa gara Gabramadiinitti jijjiirame. Kan maqaa jijjiirrate isaan qofallee hin turre. Mucaa durbii isaanii dabalatee namoonni kan biroon hedduunis rakkoo kanaaf saaxilamaniiru. Roobalee Qawweessaa abbaa Tsaggaayee Gabramadiinis isaan dursee kiristaana kaafamuun gara Gabramadiinitti geeddaramaniiru. Leenjii Kibir Zabanyaa erga xumuranii booda obbo Boonsaan yookiin immoo Gabramadiin masaraa Haayile Sillaasee keessatti ramadamanii. Durbii isaanii Roobalee Qawweessaas kan ijoollummaatti Gabramadiinitti geeddarame waliinis achitti wal arganii. Hiriyyummaa fi firummaatiin walii wajjin oolu. Xumurarras lamaan isaanii Gabramadiin waan jedhamaniif Gabramadiin guddaa fi Gabramadiin xiqqaa maqaa jedhu argatanii turanii. Ergasii as akaakayyuun isaa lola baay'ee keessatti hirmaatanii maacoo sagalee fi weerara xaaliyaanii marsaa 2ffaa keessatti gootummaatiin nama faarfamuu danda'u ta'aniiru. Akaakayyuun Haacaaluu obbo Boonsaa Gurmeessaa dhumarra sirnicha jibboon gara qe'ee isaanii Ambootti galanii jiraachuu itti fufanii. Ijoollee soratanii gootota bakka buufataniiru. Gootummaatiin deebi'anii qe'eetti haa galanii malee garuu maqaa isaanii ganamaa kan ittiin haadha ofii yaadatan gatanii galuu isaaniitti gaddaa akka jiraatan mucaa ilma isaanii Haacaaluu Hundeessaatti himatanii. Haacaaluun sibiilli namaa sun gootni dubbii fi jecharraa bareedu ija xiiqiitiin akaakaasaa ilaalaa
akkana jedhee. Akaakaa maqaan kee inni ganamaa eenyu ture jedhee gaafataani. Akaakaansaas deebisee fi boonsaa gurmeessaa ture jechuun hidhii ciniinaatti dubbatanii. Erga kana Haacaaluun dubbii biraa isaanitti hin dubbanne. Siifan deebisa jechuun dubbii isaa xumuree. Kana haasa'anii yeroo torbee lama hin guunne keessatti Haacaaluun konkolaataa fidee balbala mana isaanii dhaabuun gaazexaa Addis Zaman beeksisa tokko ofirraa qabdu baattatee dhufuun fuuldura akaakayyuusaa dhaabbatee. Jarichi haalichi namumaafuu hin galle ture. Haacuun akkuma dhufeen dhaadataa ani qal'oon hundeessaa maqaa keessiif galcheera jechuun gaazexaa sitti hidhatee. Haacaaluun maqaan akaakaasaa inni duraa boonsaa ta'uusaa mana murtiitti ragaa erga dhiyeessee booda maqaa akaakayyuusaa kan ormi moggaaseef galchee kan maatiinsaa harmeensaa moggaastee fi boonsaa gara qeetti deebisee. Ilma kaayyoo abbaa xiiqii kan maatiisaaf ta'e kan gosasaaf ta'e kan sabaa fi biyyasaaf amma lubbuu kennutti waan hundaa ta'e goota barabaraa Haacaaluu Hundeessaa roga maraan fakkeenya dhalootaati. Barabaraan isa yaadannaa nu keessa ni jiraata. Abbaan warraaqsichaa goota kana ta'uu haa yaadannu. Waraqaa qorannoo kiyya yoo dubbistan waa'ee Haacaaluu ajaa'iba hedduu dubbistu. Laayibrarii Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti ni argama. Barruu kana guutuu kan nuuf qoode Lalisaa Indiriis Adamii. Isallee ulfaadhu jechaa seenaa kana keessatti maqaan abbootii keenyaa gara afaan Amaariffaatti kan jijjiiramu barree guddaa sirraa hubannedha. Maqaa ilma Oromoo hedduu keessatti maqaa abbaa yookiin akaakayyuu irratti maqaa afaan Amaariffaa tokko ni arganna. Fakkeenyaaf kan koo Gammachiis Tashoomee Araarsoodha. Abbaan kiyya duula yeroof deemu maqaan kun sirrii miti jechaa maqaa dhaloota isaa irraa jijjiiraniiru. Namoota hedduu miidiyaa irratti beeknu maqaan dhaloota isaanii fi erga guddatanii maqaan itti mogga'ee maqaa garaagaraadha. Saboota Oromoo biratti Caalaa, Boonsaa, Baa'isaa, Waaqasaan maqaa sirrii hiika qabu ittiin fakkaatu. Abbaa Ogeessaa, Beekaa, xiinxalaa ta'anii maqaa keenyallee hanga jijjiiranitti saba Oromoo gaheetu jira. Waan qabnu waan hunda keenya nurratti jibbu. Kan nurratti jibban waan jibbamuuf otoo hin taane ofii barbaadaniiti. Kanarratti yeroo kamuu dhaloonni dammaquu qabaa. Gochaawwan akkanaa haal dureen sirreeffachuu qabnaan dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.